يا حشمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المال آياتهم فقود وجرتن هندي كيسن بكم جرتن في لكم وجرتن هندت نيجي ربي بالله فودان سلسلة لكبو كوني channelي يوتيوبي نسوا أبا وجيتي أيه الرا عادتك كان وانغاريتك سندقي سودا دوفي إنه تمارني أكو كان بيك أكو كان درا واي ماشينو تغرغرا وان باي سني حسات توري يجورا نمون هدول ماشينو تدوي نغا فتا دورتني gaafachuu fi bitachuun garagara beekamaadha. Namni yoo waan haaraa dhagahu namni yoo waan haaraa argu qalbiin isaatu ni kakaati. Garuu immoo yeroo sanitti haalli sun isaaf mijatee waan saniin godhaaf hin godhuun immoo sun isaaf rabbi harka jirti jecha. Haa ta'u fakkeenyaaf maashinoota gosa 2-3-4 isinii beeksisaa ture. Maashina zayita oomishuu, maashina shaamaadhaati. Ammas dhiyeenya kana immoo maashina kirooshii jechuun uffatoota garagaraa mana keessatti ittiin hojjettanii akkasumas maashina saamunaa dhangala'aatii fi maashina kasalaatii fi maashina soogiddaa isin beeksisee jira. Maashinoota hedduu isin beeksisee jira, isinitti meetiin jira jechuudha. Amma immoo akka carraa ta'e har'i guyyaan isaa qidaameedha. Sanbata xiqqaa jechuudha. Amma ganama kana naa bilbilanii maashinoota lamarratti diskaawuntiin godhamee jira yookaan gatiin hir'isaa guddaan godhamee jira. Maashinoota kana warri ajajachuu barbaadan durallee namoota na gaafattantu jira. Namoonni na gaafattanii jettan sun carraa kanatti fayyadamaa. Wallahi ganama kan bilbilaan haasofneeni akka gaariitti diskaawuntii guddaatu jira. Jijjiirama guddaatu jira waan ta'eef namoonni maashina san hajamtan taris maybe maaliif akka ta'e yaani beeku waadillee diskaawuntii guddaatu godhame. Kanaaf diskaawuntii yookaan immoo hir'isa gatii kanarratti chaansii bareedaatu jira waan ta'eef itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Maashinni jalqabaa diskaawuntii godhame maashina kirooshii sani. Ambarri 45,000 isiniin jedhee ture ni beektanii achi bilbilee gaafadhe 45,000dha. Wanni hojii kirrii waan isaa guutuu ammatti hojii ittiin eegaluu dandeetta wajjin jechuu bara 45,000 amma immoo har'a ganama naa bilbilanii wallahi maashaallah baay'ee jijjiirama guddaatu jira. Naannoo haga birrii 30,000tiin meeshaalee guutuu jechuun maashinichaa fi kirrii hojii ammatti hojii gahaa ta'e ittiin eegaluu dandeetta wajjin birrii 30,000 jedhanii kuni carraa guddaadha itti fayyadamaa. Ka dura birrii 45,000 ture sun birrii 30,000 jechuudha. Itti fayyadamaa kuni maashaallah chaansii bareeda. Obboleettii teessan tamana jirtu. Agartee yookaan baadiyyaa keessa jirtu heerumtee fa'aa agartee yookiin haala ikoonoomii garaagaraatti rakkina keessa jirtu yeroo baay'ee harka kan keessan eeggattu ammas barattuu taatee kolleejjii malee yuunivarsiitii illee haa barattu waan garaagaraa rakkattee wacii ala ijaatiin isin gaafattu obboleessuma keessan kamana jiruuf humaan taane kuni chaansii yookaan carraa isa guddaadha waan ta'eef itti fayyadamaadha. Birrii 45,000 irraa 30,000 jechuun garaagarummaa birrii 15,000 jechuudha. Kun waan guddaadha. Warroonni ajajachuu barbaadan carraa kanatti fayyadamaati. Ajajadhaa bitadhaa isiniifin bitaa. Maatii keessan ka maashinni kun isaaf ergamu sanii wal quunnamsiiftanii tiraanspoorteeshinii kiyyaa qabadhee deemeeni biraan ga'ee akkaataa itti hojjetan itti agarsiisee waan hunda xumursisee biraa hin deema. Achi booda immoo anaaf waan tiraanspoortii kiyyaatii fi waan ifaajee kiyyaa waan barbaadan gochuu ni dandeessanii jechuudha afaan Oromootiin. Inni lammataa maashina zayitaati. Maashina zayitaa I think namni lama Kuwait irraa gaafatanii jirtanii wajjin haasofneeti jirra. Maqaa keessan dha'uun nan barbaachisu ammayis namni Dubaay irraa hojii haasofnee jirra. I think Suudi Arabiyaa illee namni dubbistanii jirtanii. Haa ta'u garuu akkuma walii galaatti namoonni isiniin jechuudha barbaadu maal inni maashinni zayitaa guddichi qarshii 200,000 fi 40,000 isiniin jedhe sun 300 galee jira. Waan isin ajaa'ibu keessa hin dabale inni qarshii 300 galee jira. Homaa gochuun hin danda'amu. Maashinni inni xiqqaan 140 isiniin jedhe sun immoo galee jira. Dura ajajaan malee dhufee istoorii keessa hin jiru galee jira garuu diskaawuntii qaba. Dura qarshii 140 ture amma immoo maashaallah I think akka ganama kana bilbilanii wajjin haasofnee jennetti as dura bilbilee gaafachaa ture. Algabbaan bakka si gabaan dawwala ilaalla hoomnaan jechaa turanii amma immoo galee jira naan jetti namitti naa bilbilte so diskaawuntii guddaa qaba. Naannoo qarshii 120tti gadi siqee jira illee inni 120tti siqe sun xiqqicha. Sibiil isaa sibiil ajaa'ibaati maashinichi jechuudha. Kan zaaguu hin dandeenye kan zaayine stainless jedhama maal akkasiiti hin zaagu jechuudha. Kan zaayine akka almuuniyeemiiti maashaallah sa'a tokko keessatti liitira 5 hojjeta. Sa'a takkatti ati mana qofa wanni ati as micciirte achi micciirtu hin jiru switchii qaba on fi off qaba jechuudha. On hin goota hin lokkofama jechuudha. Maabiraatii fudhateera jechuudha. On goota. Azaa በኋላ akka ጫማው ከጎቱቱ jira gartuu ixaa bakka akka qabbana kogootutu jira. Haalaan hojjetan jiru taa'inni akka inni suuta deemu speed isaa jechuudha saffisa isaa hir'isuu kan dandeettu illee sun jira garuu tokko qofoon biraan haaraan qabu. Sa'a tokkotti liitira 5 hojjeta. Zayita liitira 5 cuunfa jechuudha.
Zaytiin hojjetu immoo zayita ajaa'ibaati. Zayita absuuda gurraachaa hin hojjeta. Zayitii talbaarraa hin hojjeta. Zayita qobboorraa hin hojjeta. Loozirraa hin hojjeta. Ammaayis maassa shaamanii tokko. Ka eelee erga tokko ija goommana yookaan firii goommana san jechuun maassa shaamanii ka eelee ergan tokko. Isaanillee amma zayitii isaa haalaan barbaadama. Zayita wayiraa zayita waan jedhamu fa'aa jira. Waanuma zayitii isaa keessaa bahuu danda'uu fi dawaa garaagaraatiif ta'uu danda'u. Nyaataaf maaliif? Ati amma maashina san bitattee talbaa kumtaala tokko binnaan haaluma salphaan. Baadiyyaa feete keessa jiran mana kan kee keessa teettee kun xaawulama soofa tanaa artee teebilii kanarra keettee lokkosuu qofa bakka. Azaatti haaluma salphaadhaan teettee hojii kan kee oofachuu qofa. Inshaallah maashina ajaa'ibsiisaa ta'e wayiiti. 140 ture inni qarshii 100 fi 120 siqee jira. Inni 140 sun immoo 130 ol dabalee jira. Ammaas maashina saamunaa fasaashii yookaan saamunaa dhangala'aa laargoo namoonni oomishuu barbaadan dura isinitti meera gatii isaa inni illee naannoo qarshii 20 hir'atee jira. Maashinni laargoo oomishu kuni agarus yookaan biyya keessa maashina biyya keessatti asumatti biyya keessatti waan oomishamu dinaamuudhaan waan dalagamu jechuudha maashinichi malee waan biyya alaatti dagalu miti. Ka biyya alaatti dagalu dinaamuu qofa. San booda maashinichi miksariin isaa maal kunniin waanuma warsharraa bitamu ta'ee sibiilonni warsharraa bitamanii dhufanii asitti gadaadhamaman asitti walitti diraman jechuudha. Walitti diramanii akka hojiif ta'anitti hojjetamanii lafa kaa'aman jechuudha. Inni sun naannoo qarshii 200 ture amma immoo maashaallah har'a ganama wajjin haasa'in ture isallee ምክንያቱም namoota hedduutu na gaafata waan ta'eef namni tokko Harargee irraa na gaafatee ture maashina saamunaa kan akka gaariitti akka barbaaduu fi maashina kan biraallee nama na gaafatee jira wallaahi maashaallah diskaawuntii guddaadha kunilleen 200 ture sun amma naannoo 170tti deebi'ee jira. Siikalee kanaaf 30 hir'ina qaba chaansii kanatti fayyadamaan dhaamsa kooti maashina ajaa'ibsiisaadha. Maashina kana immoo gaafa bitattan maashinicha qofaa miti. Maashinicha wajjin waan isinii kennamutu jira meeshaa dheedhii jechuun waan laargoo san irraa oomishtan keemikaalota garaagaraa dabalatee isinii kennamu waan ta'eef haala salphaadhaan wallaahi baajata akkasii qabaattee maashina san bitattee jennaan wanni sirraa eegamtu akkattiin dallaa yookaan gibbii guddaa qabaatu si gaafata. Gibbii guddaa sanarratti yoo xiqqaate waan luukii 70 yookaan 80 haga luukii 120 mallee waan ta'an akka saarvisiisitti agartee ijaartee sigalee bareechitee ijaartee keessa isaa akka gaariitti tolchitee bakka maashina sanii fi oomisha san oomishtu bakka bal'aa qabaachuu qofa si barbaachisaa jechuudha. Akkasii inshaallah mee bilbilootu na bilbilamaa jira. Hello. So akkasii maashinoota akkana kanneentu jira wallaahi maashinoota kana har'a ganama bakka kucaraan na bilbila hojiirran ture waan sana jabu keessa. Amma yoo akkuma hojiirraa bayan jiru uffanni kiyya awwaara waan nagaati. ምክንያቱም hojiiwwan kumsaatanii waan hojjechaa jirra jechuudha. Alaa kullee alaka kana maashinoonni kunniin diskaawuntii akkana kana qabanii namoonni ajajachuudhaaf barbaadan maashinni piriintar warri moobaayil kaardii piriint ittiin gootan sunis maashinoonni sun ajajamanii dhufaa jiranii fe'amanii jiranii yan chaayinaarra. ምክንያቱም baay'inaan meeshaa chaayinaarraa galu fakkeenyaaf keessattuu maashinni piriintarii kunniin fa'a teekinooloojii waan ta'eef maashinoota chaayinaarraa galanii kan ammaa kunniin immoo gariin turkiirraa akka galee mana maashinoonni hedduun isaanii ka zayitaa kunniin jechuudha. Biraandi ka ta'anidha. Istiinlasiidha bakka sibiilota zaaguu hin dandeenye ajaa'ibatti gaaraantii qaba waastinnaa jechuudha. Waastinnaa waggaa tokko gaditti yoo tabalaasha'e dirjitii yookaan dhaabbata irraa bittisan tuyyuu meeshaa jijjiirrallee ta'ee waan garaagaraallee waan isa keessa hanqina qabaatu yoo ta'e halaafinata fudhataa jechuudha. Gaaraantii qaba maashina ajaa'ibaati biizinasitti seenuu dandeessanii zayita absuudaa kana fa'a baay'inaan amma namoonni karaa baalee jirtan. Namoonni naannoo baalee irra jirtan, namoonni naannoo arsii irra jirtan. Keessattuu akka godina arsiitti hin beekamu. Godina arsii bahaa jettu hin jiru. Godina arsii kana keessa illee baay'ee hin agarreen. Finfinnee irraa dhufee raabsama malee jechuu kooti. Naannoo Wallaggaattis meebii jiraachuu danda'a. Naannoo tokko tokko jiraachuu danda'a. Garuu carraa kanatti fayyadamtanii fakkeenyaaf ijoolleen naannoo Wallaggaa jirtan dhugaa rabbii maashina kana otoo bitattanii saliixa jedhamti isin bira. Saliixa san zayitii isaa haala salphaadhaan oomishtanii gabaadhaaf dhiyeessuu dandeessan. Dhugaa rabbii. Zayitii isaa akka gaariitti gootanii qobboo afaan Amaariffatti maal jedhama guloo jedhama qobboo zayitiin isaa zayita ajaa'ibaati dawaalee garaagaraatiif baay'ee barbaadama bakkuma jirtan kamittuu fayyadamuu dandeessan. Loozicha itti neeqa hin akuuftu maal hin jettu itti neeqa zayita isaa cuunfee keessaa sii baasa zayitan baasa asiin immoo dhadhaa isaa immoo garanatti sii baasa maashaallah maashina ajaa'ibaati baay'ee isin fayyada. Fakkeenyaaf talbaarraa immoo warri zayita oomishtan tokko bishaan itti neequ maal itti neequ ofumaa isaati oomishee baasa. Sajaajiba kana godhu wajjinuu asiin zayita isaa jalaa baastee gurgurataa sa'a tokko keessatti liitira 5 baasa jechuun
Sigalee turtii sa'aatii afurii keessatti jeerikaana tokko jechuudha. Jeerikaa tokko kan bishaanii waraabatan abbaa litira 20 kan zayitii qarshii 3,500 hojjetaa jechuudha. Kanaaf suutuma jettee hojii kan kee kabiraa hojjetaa taatumaan yoo gubbaa kana kaatee tiree sun keessaa dhumate san itti naquu qofa. Gubbaa kana kaatee tiree sun talbaa ta'ee zayitii imaan absuuda ta'ee waan keessaa dhumatan ati gubbaa kana itti naquu qofa. Inni suutuma cuunfida kanan keessaa baasa. Kan inni cuunfisan fuutee jala saafatti yookaan baalli keetiitti waan barbaadetti keessaa naqata booda gadi baaftee haayilaandiidhaan waan garaagaraatiin gurguruudha. Egalee asiin zayita kee kan keessaa baastee asiin immoo talbaa yoo ta'e faagulloo isaa. Faagulloo immoo maaliif dhiyeessita beektaa? Kumtaala tokko jalaa faagulloo boosan warra nyaata horiitiif waan barbaadamuuf jecha isa dhiyeessita. Walumatti qabda callifteetuma haa taa'u. Gaafa inni kumtaala 30, kumtaala 40, kumtaala 50 sii ga'e gadi baaftee yeroo tokko gurguratta jechuudha. Asiin zayita isaa irraa gurgurata, asiin faagulloo isaa gurguratta. Absuuda gurraacha illee akkasuma. Absuuda gurraacha immoo bilqaaxii takkatti jechuudha. Walumaa galatti haayilaandiin liitira tokko jira miti. Liitiriin tokko birrii 4,000, 5,000, 6,000. Gadhaana isaa 4,000 ka qulqullina hin qabne ka hurri keessaan guurame kana yoo ta'e 4,000. Warri qulqullinaan bareechuu hojjetaa 5,000, 6,000 gurguraa jira jechuudha. Hin gurgurtaa. Gattaa isaa ka jalaa boosan immoo akkuma gartee kaaniteetti jechuudha. Ka jalaa boosan immoo maal goota beektaa? Dubartoonni haala sirraa bitan bareedina fuulatiif hin dibatama. Bishaan laaffifamee dibatama kan. Bareedina fuulatiif haala waan ta'uuf jechi dubartoonni akkasitti irratti wal fixanii bitatan jechuudha. Shaansii qabaa jechuudha akkasumatti sii galee. Ka qobboollee, ka looziillee hundi isaatiifuu bu'aa gurguddaa of harkaa qabu waan ta'eef itti fayyadama. Maashinattiin immoo agartee akkasitti haaluma salphaadhaan waan akka uffata daa'immanii, buushiiwwan mataa, waan shurraabii ta'uu danda'u, gaawuniiwwan waan garagaraa uffata soofaadhaa, algaalibsiiwwan gurguddaa waan ati duraan daanteelii tokkocha fixuuf torbee tokko si fixu san sa'aa takka keessatti akkana zoorsuu qofa ashkarakkara qofate. Har'a qursii kan keenyaa kanatti ashkarakkartee turtii isaa tokko isaa lamaa keessatti uffata nama tokko ka ta'u guutumaan guututti waan ittiin geessuu dandeettu jechuudha. Minimum guyyaadhaan yoo xiqqaate tirfii qofa jechuudha. Waan kirrii fi waan ifaajee keetii herreedee guyyaan qarshii 2,000 hanga 3,000 hojjechiisuu danda'u. Maashina gatii xiqqaadhaan bitamu. Kanaaf diskaawuntiidha qarshii 30,000 kirriiwwan isaa guutuu wajjin bitadhaadhaa akka isin jalan tarree namoonni barbaadan gizeenna xalabaadhaa isin jala yookaan ajajadhaadhaa. Kanuma isinitti muudhaa dhufee inshaallah warroonni kuwwan immoo warroonni waan garagaraa nu biraa qabdan amaanaa teessan baannee jirra. Amaanaa teessan baannee waan bitamuu qabu hedduu keessan isinii binnee waan hojjetamuu qabu hedduu keessan isinii hojjetaa jirra. Hunda keessaniif waan nu biraa qabdan kamiifuu inshaallah ta'ala rabbiin nama amaanaa nyaatu osoo hin taane nama amaanaa baatu nu haa taasisu. Milkiidhaan fuula gammachuutiin amaanaa teessan isinii geessuuf qophiirra jirran isiniin jedha. Kanuma isinii dhaammadha inshaallah yuutuubii mataa kiyyaatiin feetiin jira. YouTube kiyya kanallee seenaatii laayikis naa godhaa koomentis sheeris godhaati baay'inaan immoo subscribe bakka akkana jirtu san tuqaa asiin immoo mallattoo akka bilbilaa jirtu jirtu san gadi tuqaa haganumaan isiniin jedhaa ulfaadhaa galatoomaadha kun chaanaalii YouTube Nasruu Abbaa Hojiiti ulfaadhaa galatoomaa.